أركفونا إلمان رومو أكب نجا كساني نجاني كو بكا ترتني تسنا دك بوجتشا أن هرّا كان سنقول ترو ريدي آدم تو أكو بيكمو ويا كليسا في إنجداس ركنا بيروتورا حال غاريدان دوبنة تورة هرّموتو كلتيدان نما ركنا كيس جروفي نما أشي كامن جرو ركون كوني مالا كته هندا كم بيكو توكو كيسوما كبدة سنيف بفيرا بالبلاني كلتيمان كيسوما كنت سندا برسنا ألو أكم نجادا أيامه جلك ورتي والبرنا ريدي آدم جامع مكان كتران وباي مه. Soalnya seni regalan pemadana kehidup kesani sih, ada makanku dalam penjama, puding ni ko amboda kanan jerat amma Beirut. Haye edu galatomi me wanti amma Beirut kesat adem sifama jiru kuni kallatin sirra gayemo ati dhageessati. Okay, haye me jalka warram matumurata ka gafin ke na wolfa ka tujjecha me rakina mana madam kesa jiru yokan imotu rakina jolle keso jiru fi akasumas rakina ala adda tunubasi ya mali fi yero du Beirut kesatti warri talaba kesa jirulle mallaka gari argatan jiru nuf kaffalaman jiru kan jedhu tokkon jira me warra talabatirra eegalitinin gara warra ala jiruutti nuuf darbe sagalee kee xiqqoo ol kaasi. Solee anirree jalqaba manuma madaan hojjechaa ture. Okay. Haa ta'uyyuu malee carraan nama hundaa tokkoo miti ana bakka gaarii dhaga'eesse. Okay. Ijoolleen haala iddoo ciisanirree qabanii. Ayyee. Ani makaanirree kallee eeyyuu yeroon dubbadhu bakka isaanii bu'ee. Okay. Rakkoo akkanaa hedduu keessa an jiru meeqatu jira sababa kanarraan kan ka'e naa qarshii isaanii dhoowwamu irraa of darbu kan lubbuu isaanii of dabarsu hedduu keenya arginaa jirraa kun immoo waan guutumaan guututti dhugaarratti hundaachuudha. Ati gara talabaa keessa turte dura? Ani talabaa keessa ture jechuudha manuma madaamii jalqaba jechuudha. Gara alaatti bahuu akkamitti dirqisiifamte maaltu gara alaatti akka baatu si kakaasime? Anirree kaa ta'uti carraa namaa gargaarsi mana nani hojjechaa ture sanii gaariidhuma ture animmoo gaadhuma hiriyoota kiyyaanii kottuu qarshirree baay'inaan sakattiin isaan jessisee kaffalan asitti dachaa lamaasiif dabalamaa haalli ati ittiin adeemtu hundinuu firiidamii guutu qabaattee inni hojjeta hin galtaa'umtu sin gaafatumtu sitti hin dubbatu sabutti siin jedhanii kottunaan jedhanii sababuma kanaanirree osoo nuufannaan qabaatin namni namoota surraan kan ka'e bahee jechuudhaan. Okay. Hiriyoota keetu dachaa lamaan mallaqa gaarii argattaa firiidamii argattaa mana jireenyaa kee kan dhuunfaa keetii keessa jiraattanii si gowwoomsanii si baasan jechuudha. Isaantu akkas naan jedhee dhumarra garuu anis akka yaade san milkoofnee wanti yaade umtuu jireenyi kiyya isaa gadi ta'ee wanta nama bakka gadda keessa seene jechuudhaan maaliif haroorri kiyya isaa miti sii galee. Mee asirratti oduu achi hin gahin mee asirratti gaafa amma akkas jedhanii si baasan isaanuu bira erga qubatteen booda dalagaa jedhan kana si galchuuf iyyaallee akkamitti mootu si baasanii ka'anii dalagaa sana osoo si hin galchin hafan mee akkamii addanuu baasi? Dhugaadhaan dalagaa si galchina hin jenneen dalagaan barbaada ammaan kanarree naan maal dalagdaa oddoo adda kee osoo humna kee hin baasin dalagaan biraatu jiraatu barbaadde taatee naan jedhanii anammoo dhimma dubbachuun irra deddeebi'ee xiqqoo ishinatti hin tolle maaliif ana yeroo hunda kana dubbachuu malu ana qofa
jedhamne muufamaa jirti jechuun ijoolleen baadiyyaa uumaan gallee baasanii arabootatti gurguraa jiru siigalee dhimmi nurre amma yeroo kana haasaanii miti dhimma keenya hundaa amma lubbuudhaan ba'uu qofa malee kana deebinee walimachuu osoo hin ta'in hunda keenya qurmaanni akka yaa wanti kana ta'e kana saban sababni nuti kaasuuf yaanneef maaliifi rakkoo kanaaf ka si saaxiluu danda'e isa ta'uu danda'a waan ta'eef kaasuun dirqama nuti ta'e maaliifi ati erga mana sanii baate dalagaan biraa dhugumatti dhabameeti moo dalagaan isaan siin jedhan sun sii ta'uu dide ka jedhu kaasuu barbaannetti maaliif ka rakkoo kana ka si saaxileef hojiin isaan siin jedhan sun waan ati yaadde saniin waan adda ta'eef natti fakkaata akka ati jettutti mee asirratti itti fufi. Nirree dalagaa saniin barbaanne isaanis immoo Okay, ati dalagaan atiin dalaga jettee mana sanii baate manu akkuma mana madaamsan dalagee mallaqa dachaa argadhe jettee yaadde miti akkasuma fakkaata yaan. Garuu baatee jennaan dalagaan isaan araba wajjin akkas waan akka sagaagalummaa godhanii mallaqa argatuudha natti fakkaate akka yaada keetitti akka jechaa jirtutti. Hello. Sagale ke मैं sagale kolkas. Bayi enna gaamo करे visa. Sagale ke dun aja lafa kata. Amma dhagaama kulo. Baay'ee nama gaddisiisa akkuma isin dhageettan hordoftoota keenya namni tokko dalagaa gaarii dalaydaa akkuma itti fi argattadhaniini erga isiin achi baate mootu dalagaan isaan jedhaniin dalagaa isiin kaayyoo fi isiitiif hin taane kan rabbillee waa'in illee hin jaalanneedha. Akkuma isin dhageettan kana mee amma maalirra jirtanii akkami jiraataa jirtan mallaqaan qabdamoo haalli isin amma keessa jirtan akkami sagalee keetti qoolu kaasi. Sammaa ofitti siise earfoonii. Yaa itti fufi mee haala amma keessa jirtanii fi waan tokko tokkorra. Amma ani ergani hojii dhaabee ji'a lakkoofsiseera ergasii wanti tokko faayidaan hin jiru maaliifi qarshiin dura hojjechaa turerree mana kiraatti nyaata biyyatti umuree ijoolleedhaanis immoo isaan walitti dhibbuu goomaa hin barbaadu maaliifii dura wallollee irraa isaan odonaat ganuu nan dhiisan jedhee nan yaada. Haalli keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Furmaata rabbii nu alaatu malee ani beeku kara namaatirraa dhadhabneerra. Hayyee nutis akkuma sagalee keessan kana dhageenye sagalee isiniif taanaa yoo danda'ame qaama dhimmi ilaallatu biraan isinii ga'uuf yaalla akkasumas ijoollee achi jiran kan dalagaa qaban yoo danda'ame hiriyaa keessanii waan ta'eef akkuma keessanii dalagaaf biyyaa ba'anii isin gargaarsifna dirqama kaagun dirqamni oromummaati isin hangasiif isin hubannaa isinis nu hubadhaa dhumarratti waan jettu yoo qabaatte dhaamsa ijoollee achi jiran kan biraatiif dhaamtu yoo jiraate dhaammadhu. Yeah. Dhimmi kun dhimma kana utaallatu bira nu ga'uu qabaa samaan deebiin furmaanni nu laattamuu qaban jedha. Nirree immoo yaada keenya kana
qilleensarra nu oolchuudhaaf hedduu galatoomaa. Tole obboleetti keenya yoo danda'ame qaama dhimmi ilaalu biraan isinii gennaa yoo qaama dhimmi ilaalu biraan isinii ga'uu dadhabnellee akka oromummaatti gargaarsa akka isiniif taasifamu isinii taasisna. Isin wal quba qabaadhaa akkuma jirtanitti akkasumatti isiniin jedha galatoom. Akkuma isin dhageessan kanatti rakkina guddaa hangana ga'u keessa jirti jechuudha ijoolleen keenya rakkina cimaa hangana ga'u keessa jirti dalagaa dalagadha jedhanii baasanii dalagaan isiin garuu dalasiisuudhaaf achi baaste waan biraati bilginnaa yookaan baalagummaa biyyatti mana hoteelaa keessatti hojjetan san isaan mallaqa akka argatu taasisanii garuu isiin immootu eeyyamamtuu hin taane sababni isii kaayyoo manaa baateef waan qabduuf jecha waan kana eeyyamamtuu hin taane dhuma irratti mee nama dalagateetiin mana akkuma isii ala jirti garuu dalagaa qabdi waa'ee kanaatti irraa odeeffannoo tokko tokko akkanaa kennituuf isinii affeera isinillee obboleetti keenya isiin garuu nama dalagaa qabu hangammas dalagataa jirti hin rakkanne waa'ee rakkina isaanii kanarraa waan xiqqoo yoo akka tasaa kan gargaarsallee godhaniif taate hiriyaa isiiti yoo nama tokkollee ka ofitti qabdu taate nama tokko isiniif hin dubbisaa rakkina guddaatu deemaa jira jechuudha Beerut keessatti ammallee rakkina garuu amma waa'ee Beerut haa dubbannu iyyuu malee rakkinni kun Beerut bichaa miti ka jiru Beerut bichaa miti biyya biraatti ifaa hin baane iyyuu malee kuni biyya hedduutti jira jechuudha Dubaay irraa nama na dubbisetu jira Saa'uud irraa nama na dubbisetu jira maqaa isii jira naa galchuu mee noonte qoome argadhe edis Instagrama wayya Telegrama wayya tol mee ishii isiniif dhiyeessaa ishiin haala jirurraa fi waan quba qabdurraa yoo dandeesse nu haa odeessitu Hello akkam nagaadha Jirra nagaate Tole studio irraa kallattii nama dabarsaa jirra ani reediidha gaafif deebii gabaabduu si godha jedhee yoo eeyyamamtuu taate Beerut jirta eeyyamamtuudha mee duraan durse eeyyen Tole eeyyamamtuu erga taate kallattiin waraabbiirra jira mee rakkina Beerut keessa jiru kanarraa waan tokko tokko si gaafachuu barbaada atis Beerut jirta yaa'u ati hojiirra jirtanatti fakkaate mee haalli Beerut keessatti deemamaa jiru akka dhageenyutti ijoolleen hedduu dalagaa irraa bahanii dalagaa dhabanii beelaf kararratti bahanii saaxilamaa jiru mana kiraa waan kafalatan dhabaa jiru jedhanii inni biraa immoo manuma dalagaa keessatti mallaqa malee ji'oota muraasaaf dalagaa jiranii tikkeettii murataniitiin osoo hin deemin kanaaf an jiru mee ati odeeffannoo kanarraa maal quba qabda biyya san keessa jirta hayyee naafeeruu keetiif galatoomi ijoollee teenyaaf sagalee ta'uu keessan isinis galatoomaadha rakkinni amma jiru keessattuu warri ala hojjetan warri ala jiran kan rakkatan isaan maaliif hojjette iddoon hojii ala hoteela hojjette supermarketii hojjette bakkoota adda addaa hojii ala jiru hunduu cufamee jira hunduu manatti gacha'ee mana jira isaan immoo hojii alaa san dhaabanii har'a kara ji'a lamaaf deema hojiin kun erga cufame isaan hojii isaan hojjetanii mana kiraa ni jira qallabii ni jira wantoota adda addaatu jira of danda'anii jiraatan waan ta'eef har'a hojii isaan dhaabanii wanta itti garagaran dhaban isaan kan rakkachaa jiru nama tokko lama miti dhugaa nama hedduu yaa nama tokko lama miti kan rakkachaa jiru ijoolleen keenya baay'eedha ijoollee Oromoo qofa osoo hin taane ijoolleen Itoophiyaa namoonni sabab sablammii adda addaatu rakkachaa jira Beerut keessatti jechuudha. Kanaafuu akkana siin jedha haga karaan banamu. Isin egaa atillee egaa hangana quba qabaattee namoonni akka fakkeenyaaf atamamee akka dhuunfaa keessatti jara rakkachaa jiru kana keessa immoo dalagachaa jirtamoo akkami? Ani hojiirra jira hojii qaba. Tole warri hojii qabdan kun yoo qubol qabaattanii achumatti wal gargaaruu waan akkasii isiniif hin mijatu maaliif namoonni biyya biraattis akka ijoollee san gargaaraniif jecha ijoolleen sun waan nyaatan waan dhugan dhabanii amma takka amma dura si dura nama tokko affeereen ture an akka dhuunfaa kiyyaatti waan nyaadhu hin qabu mana galu keessa hin qabu jette namoota akkanaa kana gargaaruudhaaf isin yoo kaka'umsa gootaniif maal rakkoo qaba isin warri dalagaa qabdan kun? Gargaaru kan namni tokko osoo
warroonni hojii qaban as keessatti warroonni hojii irra jiran quba wal qabaannee gargaarree gaariidha. Ani akka dhuunfatitti gargaaruu nan danda'a. Sigalee akka dhuunfaa kiyyaatitti maaliif jette warri ijoolleen keenya kan mana madaamii hojjetan baay'een isaanii birrii argachaa jiran yeroo ammaa tanas. Sigalee rakkina baay'eetu jira. Amma warri mana madaamii hojjetan yeroo doolaarri gadhiifame yeroo birrii argan yeroo hojiitti deebinee isinii kaffallaa jechaan jiran. Maaliif araboonni illee hojjechaa jiran hojii isaanii dhaabanii mana jiran waan ta'eef. Okay. Kanaafuu amma carraan jiru tokko qofa innis isin achi wal hubattanii namuma beeytanirraa yookaan akkuma oromummaatitti akkuma sabaaf sablammootaatti gargaarsa tokko yoo maqama keessaniin kan eegaltan taate namoonni biyya biraatti illee ni gargaara. Maaliif jarri kunis akkuma nuyi dalagatuuf biyya ba'anii garuu kaayyoon isaan ba'aniif sun yoo hin ta'iniif kun dirqama keessattuu amma Beerut keessatti rakkinni jiru hojiileen banamaan jiru lammaffaa akka biyyan galle dirreen xiyyaaraa banamaan jiru. Kuni kan isinirraa jalqabu ta'uu danda'u qaban jedhee akka nama tokkotti si himuu barbaada. Ergaati dalagarra jiraatteef fakkeenya taatanii fi isin wal ijaartanii achitti ijoollee rakkoo keessaa akka baastan isiniin jenna. Dhuma irratti gaafii takkan qaba. Yeroo mana xalabaa keessaa baanu rakkina nu sobanii fakkeenyaaf amma ala jirta garuu dalagataa jirta baay'ee gaariidha. Gowwoomsamne baanee gaafa baanu dalagaan isiniin dalaydan jedhan sun garuu waan biraa nuti ta'ee kan jedhu tokko tokko hin jira. Namoonni akkasii Oromoota akkas wal godhamoo lammii biraati moo wanta akkanaa kun akka himmee maal irraa quba qabda? Duraan dursa ani ala haa jiraadhu malee waraqaa eenyummaa qaba. Paaspoortii kiyya of harkaa qaba. Sigalee waa tokko hin ta'e nama inshuraansii kiyyaan galuu danda'udha. Nama mana yaalaa seenee yaalamuu danda'udha. Ani jechuudha. Isaan immoo hiriyaan takka hin baati namni waan gaarii si yaadu siin jira namni waan hin taane si yaadu siin jira. Hiriyaan ta'e takkan hojiin ishii waan badaa yoo ta'e bira dabarsitee akka injinara waa guddaa bira geessu siif hin yaaddu. Akkuma ishii san akka taatuuf yaaddi. Kanaafuu isaan wanta ijaan hin agarre tokko jetteedhaan barrii baay'ee argadhe akkatti hojjechaa jira jettee kottaa baay'oo jettee shawwadamanii bahuu danda'an. Garuu namni shawwadamee waan hin taane keessa hin seena waan san keessatti hafuutu nama xiqqeessa beektee waan san keessatti hafuutu nama xiqqeessa. Wanta san laalanii akka hin taane beekanii irraa deebi'uun kun jabina guddaadha akka kiyyaatitti jechuudha. Okay. Dhaamsa ijoollee mana madaam keessa jiranii dhaamtu mee maayini fakkeenya kanaatti irratti amma fakkeenya obboleettiin teenya takka amma si duran darbii godhe akkas gowwoomsanii na baasanii yoo hin bahu garuu dalagaan isaan jedhan waan birannatti ta'e ani immoo nama waaqayyoo kiyyaa fi maatii kiyyaaf kaayyoo qabuudha jedheetiniin nama beelaf saaxilameetti namoota mana keessa jiraniif mee dhaamsa akkamii dhaamta akka dhuunfaa keetti? Warroota mana madaamii jiran adabadhaan mana madaamii keessanii hojjedhaa haala damoozatti isinii dabalama. Kontiraata keessa fixaniitillee yoo itti fuftan damoos ni dabalama. Seera biirootiin jechuudha. Waggaa lama kontiraata isaanii yoo fixan damoos ni dabalamaaf. Garuu mana madaamiitii baanee hojii dhuunfaa keenyaa hojjenna yoo jedhan akkuma kiyya kana birrii isaanii kaffalanii waraqaa isaanii hojjechiisanii dandeettii yoo qabaatan jechuudha. Waraqaa isaanii hojjechiisanii hojii bu'aa itti argatan hojjechuu yoo danda'an kun waan gaariidha. Garuu amalu kootu naan jette jedhanii wantoota adda addaa uffata warri ilaalanii bakka jiran sanii ba'anii waan hin taane keessa galuun barbaachisaa mootii kana ilaalcha irratti godhuu qabnu jedhan. Okay, dhaamsa guddaadha. Ijoolleen mana madaam jirtan dhaamsa kanatti akka fayyadamtan abdii qabna baatanii akka hin rakkanneef mee dhuma irratti wanni dhaamattoo jiraatte ani gaafii kiyya keessatti hin jira. Dhuma irratti ani wanti dhaamadhu yoo jiraate ijoollee keenya ijoollee rakkatan kana haa gargaaru. Amma irra guddaan warri ala jiran rakkatanii jiran. Maaliif warri mana kiraa kaffali jedhanii warri mana kiraa nu kaffalii jedhan sunis warra ittiin jiraatu galee mastadadaraa isaanii mana kiraa kan godhatanii. Yeroo isaan immoo dhabne nu eegaa yeroo akkana naa tura yeroo jedhanii namni sunis waan nyaatu waan dhugu barbaada. Kanarratti maaltu dhufa mana gadi dhiisaa jedhanii. Yeroo san ijoolleen tun dhaqxi. Ijoolleen keenya akka karaarra hin jiraanne akka waan addaa keessa hin galle haga dandeetti keenya waan dandeenyu warra Beerut keessa jirtan osoo wal gargaarre ijoollee sana oduu gargaarre natti tola.
gamanumaaf dhaamsa takka qaba baasii biyya Beerut keessa yoo dhagaan jechuudha. Warroota tana dura masgabaa godhanii qarshii kaffalanii osoo hin galin hafan yeroo amma xiyyaarri banamutti karaa yoo baname namoota kana galchaa warra mazaggabaman jalaa galchaa maaliif hin galle jedhanii qophaa'anii meeshaa bitatanii lafa kaawwatanii taa'anii hin dhufuuf ji'a 6 ji'a 7 eegaa warri taa'anii jiru. Yeroo san maal godhanii baajata harkatti qabatan san fixaa deeman san booda soo ijoolleen tun maal keessa seenaa jirti. Kun wanta kana irratti hojjetanii natti tola galatu. Tole hedduu galatoomatillee yaada na wajji gooteef. Akkuma isin dhageettan kana ambaasillee mallaqa guurateetiin ijoollee odoo hin galchin hambisee jetti rakkoolee guguddaatu deemaa jira. Ijoolleen Beerut keessatti rakkachaa jirtan akka gargaaramtan nuti isiniif taasisaa kulo obboleettiin teenya tuni illee akka dhuunfaa kiyyaatittis nan gargaara akka waliigalaatittis nan gargaarsisa jette ijoolleen rakkachaa jirtan walitti qabamaatiniin haala keessa jirtan guruupii ho'i godhaatiniin akka gargaaramtan isinii taasisna. Namoonni biyya biraa jirtanillee namootuma akka kanaa rakkachaa jiran jira waan ta'eef wal quba qabaadhaa yoo danda'ame achumatti wal gargaaraa yoo hin danda'amin illee akkuma biyya biyyaatitti akka gargaaraman ni taasifna. Turtiin har'aaf qabu illee kanuu fakkaata baay'ee naasa'uu kalee sirriitti haasa'ee jira waan ta'eef jabaadhaa galatoomaa ankan isin waliin ture Reedii Aadam Tiubii keessummoonni kiyya lamaan Beerut irra kan rakkattee fi takkamootu kan dalagarra jirtu isiniif dhiyeesse. Kanaaf an yaada kiyya kana waliif qoqqooda ijoollee rakkatte biraan gaa akkasumas immoo namoota gargaaruu barbaadu biraan gaa isiniin jedha. Fayyaa naataa isin jaalladha isin kabaja. Ciao.